Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umarii oduu keenya jalqabaatiin haleellaa dirooniin sanbata dabre godina Shawaa Lixaa aanaa Coobiitti raawwatame namoonni miidhaman yaala gahaa akka hin arganne taasifamuun dararamaa jiraachuu jiraattonni himaniiti jiru. Namoonni madaa'an yaala gahaa dhabuun lubbuun dabraa jiraajaan jiraattonni ganda bakkee hoofu haleellaa gaafasiitiin namoonni 70 caalaan ajjeefamuu fi dhibbaa fi 12 olii ammoo madaa'uu himaniiti jiru. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj Sabaaftu dubbisa. Jiraattonni OMN'if yaada isaanii kennan haleellaa diroonii dilbata darbe jechuun Onkoloolessa 23 bara 2022 aanaa Coobii ganda bakkee hoofuutti raawwatameen namoota nagaattu miidhamee jedhan. Jiraataan ganda bakkee hoofuu akka OMN'if yaada kennitti guyyaa gaafa haleellaan kun raawwatame sababa rakkoo nageenyaatiin gandoota bakkee hoofuu fi naannawa sanitti rakkoo hawaasummaaf dinagdee mudataa jiruuf furmaata kaa'uuf waamichi jaarsolee biyyaatiin waan taasifameef hawaasni bakka addaa Qaalee jedhamtutti walitti qabamee jedha. Namni yeroo sana bakkicha turu OMN itti meekun haleellaan diroonii kun akka qondaalonni biltsiginnaa jedhan eebbaleen jitoota waraana bilisummaa Oromoo irratti osoo hin taane hawaasa mariif yaa irratti raawwatame jechuun himam. Wanti ta'e balaa guddaatu akka naannoo keenyaatti godina Shawaa Lixaa aanaa Coobii ganda bakkee hoofuu iddoo addaa naannoo Qaalee jedhamu sanarratti gochi suukanneessaanii uummata ganda sanaa qotee bulaa ganda kanaa irratti kan raawwate bakkuma sana jirraanullee ka'umsaa fi uummanni sun akkatti walitti qabamu kan taasise jaarsolii biyyaatti waamicha kanti godhee abbootii gadaa haadholii siiqqee gandicha keessatti argamantu waamicha taasise. Waamichi kunis immoo maalirraa yoo jettanii ture waggaa 3 uummanni ganda keenyaa gara aanaa deemee qabeenya isaa gurguratee achi barbaadus immoo bitatee galuu hin dandeenye sana keessa waraana bilisummaa uummata Oromootu socho'aa jira. Kanaafuu ati ergamaa wayiitiif deemta waan jedhamuuf uummanni keenya gara gabaa sana dhaqee galuu waan hin dandeenyeef akkaataa kamiitii wal cinaa dhaabbachuu qabna, akkaataa kamiitii wal gargaaruu qabna. Namoonni uffata qabu uffata walii kennuu, namoonni kophee qabu kophee walii kennuu, namoonni qarshii qabullee kana wal deeggaru, nyaatallee amma qabnutti wal gargaaruu qabna jedhee haadholii siiqqee fi abbootii biyya kana bulcha yookaan immoo jaarsolii biyyaati kanti waamicha sana taasise jechuudha sanbata darbe. Namoota haleellichaan madaa'an du'a oolchuuf tattaaffiin dhaabbilee fayyaan ga'uuf taasifamuun humnoota mootummaatiin danqamuu jiraattonni maniitii jiru. Sababa yaala gahaa argachuu dhabaniif guyyoota 3 darban keessatti namoonni utuu yaala gahaa argatanii fayyuuf carraa qaban hedduun du'aa jiraachuu kan himan jiraattonni mootummaan haleellaa diroonii nurratti raawwatee yaalas nu dhorgachuun isaa gocha gara jabinnaa isa daangaa hin qabneedha jedhaniitii jiru. Tarkaanfiin haleellaan xiyyaara dirooniidhaan jechuudha uummaticha kanarratti geggeeffamee lubbuun namoota hedduullee dhabamee namoonni hedduunillee madaa'e duuti namaallee kun amma guyyaa har'aatti dhugaa dubbachuudhaaf amma guyyaa har'aatti itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa hanga har'aatti illee ulaa yoo xiqqaate ulaa nama 10 oli lubbuun kan bahedha jechuudha. Guyyaa gaafsanaa garuu reeffa iddoo tokko dhaabbatee kanan lakkaa'e namoota 61 yoo ta'u madoo nama 81 ija kootiin argee maqaa isaanii faana kanan galmeesse dhalataa ganda bakkee hoofuu kana ta'uu isaati. Kanatti aansuudhaan du'aatiin namaa guyyaadha. Guyyaa hammammaatti itti fufaa kan ture ulaa nama 94 gubbaa ga'eera jechuudha du'aatiin nama. Sababa yaala ogeessaa dhorgamaniif hanga ammaatti lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jiraachuus Oromiyaa Miidiyaan Neetworkii odeeffatiitii jira. Namoonni muraasni miliqfamanii buufata fayyaa qaqqaban akka maatis ta'e nama kamuu waliinuu wal hin dubbisne taasifamuun gidirfamaa jiru jedhuun maddeen garasii dubbifne. Birmannaa addaatti nu barbaachisa kan jedhan jiraattonni aanaa Coobii ganda bakkee hoofuun haalli nageenyaa naannoo sana jirullee hedduu sodaachisaa ta'uu himaniitii jiru. Ayyee bareeda kun amma guyyaan sun guyyaa sanbataati gaafa guyyaa lammaffaa immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo Qaalee sana irratti haleellaan geggeeffameen haleellaan qilleensarraa diroonni geggeeffameef guutummaa guutuutti manneen barnootaa gaafa guyyaa lammaffaa jechuudha itti deemuudhaan qabeenyi mana barumsichaas ta'ee manneen barnootaa guutummaa guutuutti teessoo achi keessa jiru dookimentiin daa'imaa hundumtuu achi keessatti guutummaa guutuutti haleellaa qilleensarraan kan manca'ee fi kan barbadaa'e yoo ta'ani. Tibba kana mootummaan biltsiginnaa godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaam Shawaa Lixaa aanaalee Meettaa Walqixxee fi Coobiitti haleellaa diroonii raawwateen lubbuun namoota 100 lakkaa'amanii darbamuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun haleellaa xiyyaaraa waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii kutaalee Oromiyaa garagaraatti mootummaa Itiyoophiyaa raawwataa jiru
dhaabbachuu akka qabu kutaaleen hawaasaa garaagaraa gaafatanii dhimma kana irratti namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyya keessaa fi alaarraa dubbise mootummaan haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatu dhaabuun gaagama dhaqqabsiiseef gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhaniiti jiru. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa akka itti aanutti isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa xayyaara waraanaa nammaleessaa biyyoota alaa irraa gargaarsaa fi bittaan argateen dhumaatii lammiilee nagaa irratti raawwataatii jira. Tibbana haleellaa diroonii Shawaa Lixaa aanaalee Cobiif Meettaa walqixxeetti raawwateen lubbuun namoota 100 olii darbuun hedduun madaa'utu dubbatama. Haleellaan xayyaaraa waraanaa nammaleessaa yookaan dirooniin kutaalee Oromiyaa garaagaraatti mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiru dhaabbachuu akka qabu kutaaleen hawaasaa garaagaraa gaafataatii jiru. Dhimma kana irratti namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyya keessaa fi biyya alaatti dubbise mootummaan haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatu dhaabuun gaagama dhaqqabsiiseef gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhu. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa haleellaan diroonii lammiilee nagaa irratti raawwatamu haleellaa maalna dhibdeedhaan raawwatamu waan ta'eef gaafatamummaan jiraachuu qaba jedhu. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa maqaa fi sagaleen isaa nageenyaaf jecha akka hin caqafamne barbaade tokko akka jedhutti haleellaan diroonii mootummaan qabata finciltootaatiin raawwatu seerota itti fayyadamaa meeshaalee waraanaa idil addunyaa kan cabsedha jedha. Mootummaan olaantummaa waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaa keessatti goonfachuuf bara bittaa isaa dheereffachuuf uummata maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun haleelaa jira kan jedhe barataa Yuunivarsiitii Jimmaa kun haleellaan kun haleellaa shororkeessummaa fi yakka waraanaati jechuun ibse. Hawaasni idil addunyaa Komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniif mootummaan Ameerikaa haleellaa diroonii mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kana dhaabsisuun gaagama dhaqqabeef gaafatama taasisuu qabu jechuun gaafateetii jira. Dhalataan Oromoo Afrikaa kibbaa magaalaa Keepitaawun jiraatu Ahmad Gazaaliim yaada OMN'f kenneen yeroo uummanni biyyattii rakkoo qaala'insa jireenyaa waraanaa fi hongeen rukutame kanatti haleellaa humna qilleensaatiin uummata irratti raawwatamuun haleellaa balaaleffatamaadha jedha. Paartileen siyaasaa Oromoo dhumaatii jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamu kana dhaabsisuuf dhiibbaa taasisuu qabu kan jedhu Ahmad Gazaaliim dhalattoonni Oromoo sirna kana keessa jiranis haleellaan kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisuu qabu jedha. Haleellaa diroonii Shawaa Lixaa keessatti geggeeffame onkololeessa 23 bara 2022 irratti fuulleffachuudhaan uummanni Oromoo yeroo qaala'insi jireenyaatti dhufe kanatti yeroo jireenyi roorroon gidiraan suduuda keessa dhawaatatti uummata keenya rakkoo guddaa keessa galaa jirtutti uummata nyaateen quufin haala kanaan dirooniidhaan haleellaa irratti geggeessuun uummanni keenya addunyaarra jiru balaaleffachuu qaba. Biyya Masrii magaalaa Kaayirootti hojjetaa doktoroota daangaa maleeyyii kan ta'e Abdul Jawaad Adam ammoo haleellaan uummata nagaa irratti raawwatamuun haleellaa shororkeessummaati jedha. Haleellaan godina Shawaa Lixaa aanaalee Meettaa walqixxeef Cobiitti raawwatame haleellaa mootummaan siviilota qulqulluu irratti raawwatee fi seerota idil addunyaa cabseedha kan jedhu Abdul Jawaad kun haleellaa yakka waraanaatiin nama gaafachiisuudha jechuun ibse. Haleellaan uummata nagaa irratti raawwatame haleellaa fudhatama hin qabnee fi hawaasa idil addunyaatiin balaaleffatamuu qabudha. Haleellaan kun haleellaa shororkeessummaa mootummaan deeggarame yookiin state sponsored attack kan ta'edha. Lammiilee nagaa itti yaadanii ajjeesuun intentionally killing civilians is a war crime yakka idil addunyaati. Kan sadarkaa idil addunyaatti nama gaafachiisuu danda'udha. Uummanni siviiliin haleellaa fi miidhaa kamirraayyuu eegumsa akka godhamuuf seerri idil addunyaa akeekee jira. Hojii barsiisummaa keessa kan turee fi waggootaan dura mootummaan ari'ameen biyya Misraa kan jiraatuun barsiisaa Jamaal Xaayer haleellaa xayyaaraa waraanaa nammaleessaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun mootummoonni Itoophiyaa bulchaa turan umrii aangoo isaanii dheereffachuuf uummata nagaa irratti haleellaa gara jabummaa fudhataa turan jechuun wanti biltsiginnaan amma raawwataa jiru isuma kana jedha. Tarkaanfiiwwan suukaneessoo akka kanaas tarsiimoo gaarii ittiin biyya tasgabbeessanii fi nagaa bade ittiin deebisan godheem ol kaasee leellisa kan jedhu barsiisaa Jamaal mootummoonni abbootii irree hedduun gaafa yakka namoomaa daangaa darbaafim dararaawwan dubbachuuf ulfaatu raawwataniim laphee uummataa hooggananii keessaa bahuu hubatan carraadhumaa fayyadamu jechuun OMN'f yaada isaa kenne. Sirna biltsiginnaa yakkoota gita hin qabnee fi ajjechaawwan suukaneessoo lakkaawamanii hin dhumne raawwachaa waan tureef yakkoota sanam paartiilee morkattuu biyya sanaa ta'em qaamota hidhatanii socho'an kanneen mootummaan falmanitti maxxansuun yakka sana irraa bilisa of baasuuf yaalaa jira jedha.
Carraa kanaan yoo dandame uummata harka isaaniitii bahee deebisanii akka isaan waliin hiriiran gochuun qaamota turtii keessoo isaaniif yaaddoo ta'an suutaan humna dhabsiisuuf jechuun tooftaa haleellaa suukaneessaa kanaan kan ibsu barsiisaa Jamaal ajjechaawwan diroonii Wallaggaaf Walloo irratti jalqabeem tibbana Shawaa Lixaanaalee meettaa walqixxeefim cobitti raawwatame kanuma akeeka jechuun ibse. Kun ammoo sirnoota abbootii irree kanaan dura biyyattii hoogganaa turan kanneen tarsiimoo akkanaa fayyadamanii baraaramuu dadhaban irraa waa barachuu dadhabuu irraa kan maddeedha jechuun yaada isaa goolabe. Paartiileen siyaasaa Oromoo ABO'n KFO fi ABO waboon ibsa baasaniin haleellaa diroonii siviilota irratti raawwatamu kana balaaleffachuun isaanii ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo fi naannawa ishiitti ajjecha saamicha hidhaa fi dararaan adda addaa humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Wiixata dabre gaafa onkololeessa 24 bara 2022tti humnoonni kunneen magaalaa Amboo ganda Tikoosoo iddoo Liiban jaamutti ajjecha raawwachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Waraanni mootummaa qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun garasitti bobbaafame hawaasa nagaa hidhuu fi ajjeesuu dabalate dararaawwan adda addaa irra geessisaa jira ja'ameeti jira dabalata qabna. Magaalaa Ambootti namni ajjeefame nama ganna 38 abbaa ilmaan lamaa kan ta'e nama maqaan isaa Caalii Tashoomaa Miidhagsaa jaamuudhaa jedhan jiraattonni. Humnoonni mootummaa nama kana isaa qotiyyoo bitachuuf birrii 50,000 qabate gara gabaa deemaa jiru qabanii waboof geessaa jirta jechuun birricha irraa saamanii itti dhukaasanii ajjeesanii jiru. Miseensi maatii nama kanaa erga ajjeesanii booda sharaan maranii dirree irratti gatanii biraa deemuun namoonni beekan maatii isaa akka itti waamanidha. Namni kun kan dubbatu. Magaalaa Ambootti waraanni maatii keessaa nama nurraa ajjeese nama tokko karaa deemaa jiru. Eessa deemtadhanii qarshii 50,000 horii bituudhaaf akka bahetti goodaatti ajjeesanii qarshii fudhatanii deemanii wixata ganama sa'a fuulduratti. Ijoollee lamaa fi nama umriisa waggaa 38 fi Shawaa Lixaa magaalaa Amboo hunda Tikoosoo iddoo Liiban qarshii sana harkaa fudhatanii dura luka keessa argutanii maaloo jireenyi kadhannaan kuni booda fayyiteesi waa'ee keenya odeessite waan ta'eef badduu baasetanii adda keessa dha'anii sharaadhumaan achi booda ta'u. Namni kun nama siyaasaarraa bilisaa fi hawaasa birattis jaalatamummaa kan qabu akka ta'e himaniiti jiru. Humnoonni mootummaa maatii fi uummanni gadda akka hin teenye danqaa turullee ni dubbatu. Namni kun nama qote bulaadha. Dabalataan immoo nama daldalee olii gadi qaatee jireenya mataa isaa fooyyeffatuuf qaadudha. Qaama kamirraayyuu siyaasa kamirraayyuu bilisadha. Nama maatiidha mana keessaan gafadha nama abbaa haadha isaa gargaaru bulaa xixiqqoo barsiisaa jirudha. Hedduu tureewwanii kaan caccabee kaan miidhama hamaa yaalaa irra jira. Namoota maa hin kan jiranitti seenanii reebanii kaan immoo bakka boolchaallee akkaataa sodaatee namni manatti rifatee taa'etu jira. Hidhattoonni mootummaa kunneen qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromoo joon magaalaa fi naannawa baadiyyaa aanaa Amboo guutuu keessatti erga bobbaafamanii turuu kan himan maddeen yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun namoota reebuu, saamuu, hidhuu fi ajjeesuu aadeeffatanii jiru jiru. Uummanni rakkoo isarra gahaa jirtuuf qaama itti iyyatu dhabee rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himu jiraattonni aanichaa. Dhimma kana ilaalchisuun waajjira bulchiinsaa magaalaa Amboo dubbisuuf yaaliin goone ammaaf nuuf hin milkoofne. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti namoonni 5 horroo guduruu Wallaggaa Shaambuutti namni tokko akkasuma Shawaa Lixaa Baakkootti namni tokko humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni himaniiti jiru. Namoonni hedduunis guyyoota muraasan dabran madaa'uu ibsaniiti jiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti ajjechaa waraana mootummaatiin raawwatamu hammaataa dhufuutu dubbatamaa jira. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaallee irraa dhageessu. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo Raddaa Daalachaa ganda Qimmiixxaa jedhamu keessatti hidhattoonni mootummaa namoota 2 ajjeesuun himameera. Namoota gara jabinaan hidhattoota mootummaatiin ajjeefaman keessaa 2 Mahammad Aliyyaa Adamii fi Alii Xayyib kan jedhaman ta'uu jiraattonni eeranii namoota kana lamaan hawaasa walitti qabuun fuuldura uummataatti haala suukanneessan ajjeesuu himu. Namoota 3 biroo ammoo iddoo biraa geessuun humnoonni mootummaa ajjeesan jedhan. Namoonni ajjeefaman kun qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhuun kan ajjeefaman ta'uu jiraattotatu hime.
Kana malees manneen jiraattota shan ibiddaan akka barbadeessan jiraattonni ibsanii jiru. Uummata nagaatti waraana fiduun akka lubbuun namaa darbuu fi manneen uummataa barbadaa'u kan gochaa jiru bulchaa Araddaa Daalachaa nama Shiitee jedhamu jechuudhaan komatu jiraattonni naannicharraa yaada kennan. Waraanni mootummaa aanaalee godina Harargee lixaa keessa maddeeffate hawaasa goolaa oola kan jedhan jiraattonni tarkaanfiin fudhatamu waraana bilisummaa Oromoo irratti osoo hin taane uummata nagaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Dabballoonni sirnicha waraana mootummaa wajjin ta'uun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun jiraattota magaalaa Asaboot hedduu badii tokko malee mana hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffanneerra. Oduma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu fi godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuu maddeen himan. Guyyoota sadii dura onkoloolessa 23 bara 2022 waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoo Masii jedhamu magaalaa Shaambuu iddoo addaa hoteela Simboonnee jedhamutti guyyaa keessa tilmaaman naannawaa sa'aatii 10 qabuun erga bakka sanaa fuudhanii deemanii booda guyyuma kana galgala immoo mana barumsaa qophaa'ina Shaambuu dudduubatti ajjeesuun gatan jedhu maddeen. Erga ajjeesanii booda reeffa isaa maatii dhorkachuun gaafa onkoloolessa 23 bara 2022 maatii fi jaarsoliin kadhaa hedduu reeffa fudhachuun sirna awwaalchisaa raawwatamuu namoonni dhimma kana quba qaban Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Dargaggoo Masiin nama siyaasaa kam keessatti illee hirmaannaa hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaa ispoortii barsiisee ofii fi maatii isaa jiraachisu ta'uu namoonni itti dhiheenyaan beekan ni himu. Oduma walqabateen godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti qeerroon hundaa ol Waaqumaa jedhamu guyyaa lama dura gaafa onkoloolessa 24 bara 2022 waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuu jiraachuun himan. Dargaggoo hundaa ol sababa maaliitiin akka ajjeefame hanga ammaatti wanni beekame hin jiru jedhan jiraachonni. Odeessa birootiin onkoloolessa 24 bara 2022 godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka gaara Diichoo jedhamutti waraanni mootummaa Bilxiginnaa barattuu Ayyaantuu Ayyaanaa jedhamtu konkolaataa keessa gadi buusuun rasaasa rukutanii madeessuu maddeen himan. Ayyaantuun yuunivarsiitii Rift Vaaliitti barattuu waggaa sadaffaati. Erga rukutamtee booda uummanni lafaa kaasuun gara mana yaalaatti kan geesse yoo ta'u haalli fayyummaa isii yaaddeessaa ta'uu himu. Qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun ayyaantuu erga rukutanii booda konkolaachisaa reebuun konkolaataa harkaa fudhachuu fi imaltoota irrattis reebicha raawwataniin miidhaa qaamaa dhaqqabsiisuu maddeen ibsanii jiru. Gama biraatiin aanaa Giddaa Ayyaanachaa leellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa daangaa canii dhufan raawwataniin gandoonni akka Roo Ayyaanaa Dooroo, Oborraa, Gaatraa, Gomboo fi Nageessoo jedhaman rakkoo hamaa keessa jiraachuutu himame. Jiraattonni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun gara magaalaa Ayyaanaatti baqatanis beela fi rakkinoota birootiif saaxilamanii jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabanii mul'isa. Godina Wallagga Bahaatti bakka bu'aan paartii fi miseensa koree giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaanaa humnoota mootummaatiin erga butamanii torbaanirra caaluu hanga ammaatti bakki buuteen isaanii hin baramnee jedhani maatiin bakka buutee dhabuu qondaala kanaa ilaalchisee maatiin yaaddoo qabaachuu himanii bakka hundatti iyyannees furmaata argachuu hin dandeenye jedhani kibxata dabre onkololeessa 8 bara 2015 waaree booda magaalaa Naqamteetti waajjira hojii isaaniiti. Poolisii humna addaa Oromiyaatiin qabamuu isaanii malee sababa isaan qabamaniif quba hin qabnu jedhu miseensi maatii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Guyyaa gaafa qabamanii reebichi irratti raawwatamuu fi harki isaanii fuuncaan hidhamee turu kan himan maddeen guyyaa jalqaba qabaman biiroo nageenyaa magaalaa Naqamteetti hidhamuu fi maatiin achitti argatee dubbisee akka ture Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii odeeffateeti jira. Obbo Fiqaaduun qabamuu isaaniitiin guyyaa 3 booda bakki buutee isaanii wallaalamurraa kan ka'e lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii wallaalanii rakkachaa jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiti jiru. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa hojjetaa waajjira dargaggoo fi ispoortii godinichaa ta'uu kan himan maddeen kanaan duras yeroo adda addaatti hidhamaa fi dararamaa turuu isaanii yaadachiisaniiti jiru. Mariin nageenyaa Afrikaa Senegaalitti taa'ame yaa'iin kun nagaa fi tasgabbii Afrikaa irratti xiyyeeffachuun kan himame yoo ta'u hooggantoonni Cape Verde, Angoolaa fi Giinii Bisaawoo argamanii jiru. Qondaalonni olaanoon Jaapaan, Saawud Arabiyaa fi Faransii walga'icha irratti hirmaachuu sabaa himaaliin Senegaal gabaasaniiti jiru.
Yaa'icha haasawaan kan banan pirezidaantiin Senegaalii fi durataan gamtaa Afrikaa kan yeroo Maakii Saal rakkoo nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa rakkina diinagdee gadi fageenyaa qabu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsani. Namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman hiyyummaa hamaa keessa waan jiraniif egeree isaaniitiif abdii akka hin qabne ibsani. Falli rakkoo kanaa ammoo dargaggoota Afrikaa guddachaa fi baay'achaa jiran barsiisuu fi hojii irratti bobbaasuu akka ta'e durataan gamtaa Afrikaa kan yeroo fi pirezidaantiin Senegaal Maakii Saal ibsaniiti jiru. Afrikaa keessatti hokkarri uumame kan bara 2019 fi bara 2022 wal bira qabame yoo ilaalame dhibbeentaa 21 ol dabalee jira. Sababa kanaan ardittii keessatti haleellaawwan 6,300 uumamuu isaanii ibsameeti jira. Walitti bu'iinsa fiinxaalessummaa wal qabatee bara kana keessa namoonni 15,000 kan du'an yommuu ta'u kunis bara 2019 irraa harka 50 kan dabale akka ta'e ibsameeti jira. Oduu keenya xumuraatiin biyya Suudaanitti waggaa tokkoffaa fonqolcha mootummaa ce'umsaa dimokiraasii biyyattii gufachiisee sababeeffachuun guutuu biyyattiitti mormiin gaggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa Suudaan mormitoota 10,000 lakkaa'aman kanneen mormii dhageessisuuf gara masaraa pirezidaantii biyyattii imalaa turan irratti gaazii ija nama imimmaanessu dhukaasuun bittinneessu miidiyaaleen gabaasani. Hoogganaan waraanaa Abdulfattaa Al-Burhaan erga aangoo qabatanii as hiriirri diddaa fonqolcha mootummaa torbaaniin gaggeeffamaa tureeti jira. Humnoonni nageenyaa bara dabree mormitoota 100 ol ajjeesuun himatamaniiti jiru. Humni waraanaa aangoo qabachuun arjoomtonni gargaarsaa akka addaan kutan kan taasise yoo ta'u kunis dinagdee Suudaan tasgabbii dhabsiisee jira. Kibxata dabre mormitoonni 10,000 lakkaa'aman daandiitti ba'u mormii dhageessisaa turuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseeti jira. Isa booda humnoonni nageenyaa gidduu seenuun mormitoota kanneen irratti gaazii imimmaanessu dhukaasuun gara masaraa pirezidaantii magaalaa Kaartum argamutti akka hin qajeelle ittisani. Mormitoonni kunneen aduun dhihuu jala wayita geessu masaraa mootummaa irraa gara kiiloomeetira 1 fagaatanii bakka hiriiranitti bittinnaa'ani. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qindeeffannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Annaimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.